Hojiin gama Ministira dhimma Alaan kabajaaf mirga lammiilee eegsuuf hojjetamaa jiru cimaa akka ta'e deetaan Ministira dhimma Alaa Ambaasaaddar Burtukaan Ayyaanoo ibsaniiru. Yeroo jalqabaatiif lammii kiyyan barbaada jedhee Piraayim Ministirii bakka lammiin isaa jirutti deemee haasofsiisu, qaaman taa'ee waliin mari'atu, dhaggeeffatu, furmaata kennu yeroo jalqabaati jechuudha. Kun waan guddaadha. Dhimmi lammii kiyya nagalcha jedhee dursa kenne. Amma yeroo tokko biyyoota waliin yeroo mata duree mari'annu dursinee as dura kan baratame jechuudha. Dhimma bilateral yookiin investimentii yookiin siyaasa yookiin turizimii yookiin maal ta'asaam. Prime Minister keenya garuu yeroo amma biyya deeman hundatti dura kan kaasan mirgaa fi kabaja lammii isaaniiti kan dursa kennaniif jechuudha. So kuni lammiilee keenya biyya alaa jiraniif kabajaa fi mirga isaanii eegsisuu irratti gahee guddaa taphata jechuudha. Fudhatamni fi maqaan gaarii biyyi keenya biyyootaa fi dhaabbilee idil addunyaa biratti qabdus dabaleera jedhan. Jijjiirama Ministeerri Muummee Dr. Abiy biyya keessatti gama hundaan fidaa jiran addunyaatti waan mul'ataa dhufeef kabaja guddaa argatan jechuudha. Yoo isaan kabaja guddaa argatan dippiloomaasii keessatti dhageettii qabaatti jechuudha biyyi takka kabaja argatte. Yoo biyyi kabaja argatte lammiinis kabaja argata. So faayidaa hedduu qaba jechuudha. Embaasiiwwan 45 fi qoonsilawwan 15 biyyi keenya biyyoota addunyaa irraa qabdus humna namaa sadarkaan dippiloomaasiin keenya irra gaheen guutuuf hojjetamaa jira jedhan. Reformii jalqabamee jira including professionalism. Guddisuu humna argatanii dippiloomaasii sadarkaa amma irra geenye kana faana fiiguu humna fiiguu danda'u. Humna xiyyeeffannaa guddinaa fi kabaja biyyattii irratti faayidaa biyyattii irratti xiyyeeffatee jijjiirama kana waliin tarkaanfatee hojjetu uumuu irratti waan bal'aa hojjechaa jirra.